eegat amee fadis dhaqe miila isaa firraa dhabe. Waan ta'eewwan beeynu jechuun ogumachi buute miila bakar gwaaree jechuu malee. Way warri Gambeella gore bayyana ta'uu deeyse warri Bimbara gore shahar mawtii oo deeyse Abdullah Khadijaa qawweetu logeeyse. Sabakiyya dhiigni isaa lafeen isaa asitti cabe kana laalee gumaacha goone kana arguudhaa dhufuu kiyyaa baay'ee gammachuu guddaan natti dhaga'ama. Jabbaha bariganamu yakinis kalame hindumu. Dubbii miila bakar waaree Midhaan haddaaree boolla qabsaa'ota murtii guutoo taseene wareere namu. weenniin bareedinuma gogaa isiitii fiduuti. Uummanni Oromoo erga gaafa sirni nafxanyaa weerara lafaa fi eenyummaa isaatti dhuftee kaasee wareegama lubbuu ulfaataa jechaa ol ta'u baay'ee dabarse. Uummanni Oromoodhaa uummata jabaa cimaa mootummaa isaa qabaachuu ture. Mootummaa isaaniitiin buruu turan. Garuu Minilik sababa amantii godhachuudhaan mi'a zamanaa kennanii fi uummata Oromoo irra duule. Duulli inni duule as qofaa miti. Bakki sun maayyiidha malee akka aanolee fa'aa jiran warri seenaa qabu. Wareegamni kun sababa lafa gabbataa fi leeccalloo hawwataa isaatiif malee namatti dhufee yookiin nama miidhee akka hin taane seenaan wareegamaa darbe marti lafa Oromoo irratti ta'uunsaa ragaa cimaadha. Khantu dhufaa khan khutu itti dhaalmayaa hin jitu. Wareegamni harma harka muraa aanolee fi cilii calanqoo Oromoonni lafa ofii irratti kaffalan fakkeenya seenaan hin daganne. Hayyuun doofawe ijaanis jaame. Qophii kanaan seenaa waggaa 120 har'aa raawwatame. Wareegama qaalii Oromoonni afran qalloo weerartoota nafxanyaa ofirraa qolachuuf taasisan galmee seenaa qabsoo gootota murtii guutoo wareegama cilii calanqoo faana dhoofna. Yakinis galamee hin dhumu. Calanqoon dirree lolaati. Caliin dhumaatii fi wareegama lubbuu gootota ilmaan Oromoo falmii mirga abbaa biyyummaatiif cala'aniiti. Murtii guutoo gootota Oromoo waraana nafxanyaa qolachuudhaaf lola calanqoo irratti falmatan. Caliin calanqoo dirree qabsoo Oromoonni fincila diddaa gabrummaa weerartoota biyya abbaa weeraruu dhufan waaroo salphinaa itti uwwisanii wareegaman. Erga gaafa nafxanyaan lafa isaa weeraruu itti dhufee irraa jalqabee uummanni Oromoo gootummaan diina isaa dura dhaabbatuun wareegama seenaa qabsoo yeroo dheeraa keessa darbe. Obsanii taa'uunis laalaan hamtu fayyaan jiraachuun. Akka barruun waa'ee siidaa yaadannoo wareegamtoota calanqoo irratti barraa'e ragga'utti waraanni Minilikii fi Oromoo gara bahaa gidduutti kan jalqabe akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti walakkaa bara 1883tti yeroo dura humni waraana nafxanyaa karaa dhihaatiin lafa Oromoo ituu seenuuf yaaleetti. Obsanii taa'uun sodaamoo arjumma bijaabaa bariiganamu. Lolli duraa kunis kan geggeeffame iddoo Mataa Haraa jedhamutti. Gaafa lolli Mataa Haraa taasifame humni waraana nafxanyaa hedduutu burkutaa'e. Iddoon Mataa Haraa jedhamu kunis maqaa kana kan argate heddumina reeffa achitti walitti harameen
mogga'e seenan jedhus jira. Waraanni nafxanyaa dirree lolaa mataa haaraa irratti mo'atame abdii kutannaa irraa kan ka'e humna biroo dabalachuudhaan bara 1884tti godina Harargee lixaa Bordoddee naannoo gaara guuraa jedhamutti weerara garbiroo Oromoota Oromiyaa bahaatti bane. Dirreen lola gaara guuraa nafxanyoota weeraraaf gigisaa dhufanii milkii hin turre. Waraana Oromoo ta'ituu Abbaa Duulaa Yaayaa Alii Sireen durfamuun diinni achittis mataa cabe. Yaayaa Alii Siree Abbaa Duulaa waraana Oromoo ta'ituu kan yeroo sanaati. Goota gamnummaa tooftaa lolaatiin injifannoo seenan hin daganne hojjete. Tooftaan lolaa Alii Siree gaafas itti fayyadame. Tuuta kanniisa gaaguraa diinatti dhoosee tooftaa kanaan loltoota gootota ituu deeggaree injifannoon galmeesse seenaa qabsaa'ota Oromoo keessatti dinqisiifannaan yaadatama. Seenaan lola kanniisaa kun afoola Oromoo ta'ituuf humbannaa keessatti har'aan tanas beekama. Jarri waa karaan beeytuu kennumatu deddeemaanii kanniisaan itti duule Yaayaa Alii Siree faanii jechuun hanga yoonaatti afoola hawaasa itti humbannaa keessatti dhugaan kun beekama. Akka barruun waa'ee seenaa calanqoo irratti qophaa'e kun qorataa seenaa Badrii Kabee wabeeffachuun barreessetti waraanni Minilik yeroo sana meeshaa waraanaa biyya Misiraarraa argatuun yoo weerara dhufu uummanni Oromoo meeshaa waraanaa aadaatiin dura dhaabbataa ture. Uummanni diinni achirraa dhufe meeshaa mi'a gartee ammayyaa kana qabaachaa ture. Uummanni keenya gartee wanni meeshaan inni loluun meeshaa ammayyaa tan ta'in takka takkaan dhawamtu tana uummanni gubbaarraa dhufe sun meeshaa ciccimaa kana mootummaa biyya alaa akka Ingiliis kana faarraa walitti qabatee biyya kana cabsuudhaaf uummata Oromoodhaa cabsuudhaaf itti fayyadamee jechuudha uummata keenya irratti. Waraanni Minilik meeshaa ammayyaa yeroo sanii hidhate uummata Oromoo waraana aadaatiin lolu akka yaade salphaatti injifachuun itti jabaate. Gootonni Oromoo falmaa biyya ofiif ittuu hammaatan. Wareegamnis itti fufe. Wareegama garmalee yeroo sanii afool har'aan tanas ragaa ba'utu jira. Walda Gabriel nafxanyaa kan mataa bututtuudhaa nafxanyaan gooftaa jennee shakaraata lubbuudhaa jedhamee darasuun darasamu ammas beekama. Weerarri nafxanyaa Oromiyaa bahatti yoo qajeele san abbaan biyyaa uummanni Oromoo gootummaan dura dhaabbate wareegama ulfaataa qaanqee ta'ee calaqqisu siidaa ta'ee yoomuu jiraatu baay'ee dabarsees darbe. Lolli murti guutoo kan dubbii miila Bakar Waaree qabsoon dachii seenaa calanqoo caliitti dhiigaan lafa seene kan yoomiyyuu seenaan hin daganne. Kitti beenu guddoo irraa bada geenyu bikki kun wanni calii calanqootti jeef akka namni nama baay'ee dhabar nama biliyoona irra jiru kan asitti dhufe. Amma lafa kana waggaadhatti qoqotte lafee nama akkana waggaa makiinaan qote xiqqoo malee gaafa amma gaa'inni wanna ta'e malee haa callaa ol kana ol haruubar lafeenee waan san ta'e caasitti caljeeqa. Bakar Waaree goota Oromoo hanga gootummaa isaa hin leellifaminiif goota gaafa biyyaa dhala qaalii kan gaafa calii sana gootota murti guutoo dursuun lolee lolchiise. Isinitu beeka warra gubate argee warra gabrummaadhaaf ifatee wareegee. Bakar Waaree lolchiisaa guyyaa lola calanqoo san nama jabaadha. Lolarra ture nama jabaa nama humna qabu nama beekamaadha. Lola gaafa cittee kan nafxanyaan meeshaa waraanaa ammayyaa yeroo saniitiin lolu gootonni murti guutoo meeshaa aadaatiin raasan sana lolees lolchiise gooticha Abbaa Duulaa Bakar Waaree Orfoojiloo. Yeroo miilli isaa murame quban qabu ture. Eega cabee fadis dhaqe
miila isaa firraa dhabe. Abbaa miilli keemee jedhanii dhugaa kana jiru miila isaa gubbaa hin jiru isaa gubbaa hin jiru. Inni gaafas hin wareegamne. Hin wareegamne shiboota wareegame malee guyyaa sana hin wareegamne. Dhukkuba madaa kan gubatee. Gootota murtii guutoo falmaa abbaa biyyummaaf ofii cal jedhanii diinas calii baasan keessaa abbaan duulaa murtii guutoo Bakar Waaree gaafas miillisaa tokko lola keessatti yoo irraa citu otoo miillisaa citu ofirratti hin barin fardaan qeetti deebi'e. Miilli kee hoo jennaan inni reefu farge. Miillasaa eessatti akka dhabe hin beeku. Akkasiin achi buuteen miila Bakar Waaree Oromoota afran qalloo biratti dubbii maymaakaa ta'ee seenaa gootummaa kanaan duras ta'ee hin beekne. Fuula durattis namni gochuuf hin yaanne dhiigan barreesse. Gootichi Bakar Waaree Orfojiloo. Durammoo maal jechaa turre ichi buutee miila Bakar Waaree oggija waan ta'e hin beeknu jechuudha. Oguma ichi buutee miila Bakar Waaree jechuu malee miila isaa dhabame inni immoo hin dhabamne eega inni galee obboleettiin isaa yaa Bakar keenya miilli kee isa kutee oggiyattu miila isaa ifarkee jechuudhaan dhagee. Miilli kee hoo jennaan inni reefu farge. Miillasaa eessatti akka dhabe hin beeku. Akkasiin achi buuteen miila Bakar Waaree Oromoota afran qalloo biratti dubbii maymaakaa ta'ee seenaa gootummaa kanaan duras ta'ee hin beekne. Fuula durattis namni gochuuf hin yaanne dhiigan barreesse. Gootichi Bakar Waaree Orfojiloo. Durammoo maal jechaa turre ichi buutee miila Bakar Waaree oggija waan ta'e hin beeknu jechuudha. Oguma ichi buutee miila Bakar Waaree jechuu malee miila isaa dhabame inni immoo hin dhabamne eega inni galee obboleettiin isaa yaa Bakar keenya miilli kee isa kutee oggiyattu miila isaa ifarkee jechuudhaan dhagee. Bara 1887 Bara 1887 weerartoonni nafxanyaa yoo calanqoo gayan kan kaan darbu gootota murtii guutoo gooticha abbaa duulaa Bakariin durfamaniin kallacha walitti bahan. Lolaaf wareegama Oromootaa fi weerartoota nafxanyaa gidduutti ta'aa ture kan dhugaa bahu yeroo lola calanqootti gootonni murtii guutoo lola isaan dura iddoo garagaraatti Oromoonni waraana nafxanyaa waliin taasisan irraa akka baratan afoolleettiin waliif dhaamsa dabarsaa turan har'as beekama. Harmannaa harmashanii asheeleen harmannaadha. Way asheen harman qabdu dhaloota moo aanuleedha. Aanulee ati baantu eenyutu ashee hafeesse. Way warra baasan geetii eenyu yaamee geesse. Goobanaa daachiitinni yoo deddeemtuu dhageesse. Deddeemtuu waan dhageenye osoo deemtuu nageesse. Wal lolleen nu jirti takka sangee sun baasa. Wal gamilleen nu jirti talma daacee sun baasa. Jedhaniit tan isaan dura miidhaa aanuleetii fi namoota akka goobanaa darasiidhaan lola daagaa keessatti waliif dhaamaa turan gootonni murtii guutoo. Sila gaafasan warri waliin dhaammatan sun harratti banuu baatanii ummanni keenya silaa hin cabu guyyaa sanillee warra ganee jira keessa karaa bananiifiiti
هل كم ملك يوجي والتاني خرابنا في ملء ملك سلام مها أميا خم فلا سلاف إذا قياس الأمة ربنا أبسون دندوتري akkasiin irraa dhagayaa jirrutti isaan fuula durarraan odoon dhufin hudduu duubarraan gama duubaatiin naannawanii namni tokko tokko warri biyya kana keessa jiru karaa agarsiisuudhaan uummata keenya gama duubaatiin dhufanii uummata keenya bikka tanatti fixan jechuudha. Manni keenya baay'een bikka tanatti wareegame jechuudhatti seenaan hanga gartee gaanuti uummata abbootii teenya irraa barretti waan kana kan dhageenye jechuudha. Kunis seenaan sirna nafxanyaan Oromoo irratti ta'e kun marti dhugaa ta'uu ragaa ba'a. Gootonni murtii guutoo kanarraa baratanii waraana nafxanyaa tooftaadhaan dadhabnaan waraana murtii guutoo lolaan dura dhaabbachuu dirqame gaafas. Akkuma maqaa isaanii murtii guutonni afran qalloo waraana Minilik irratti falmii jabaa maalummaa gootota Oromoo isaan barsiisu dirree calanqoo irratti agarsiisan. bakki tuni bakka itti maayyii Oromoon itti cabdu. Lola jabaatoo si godhame akka seenaa abbootiin keenya dhageenyetti nama 75,000 bakka sanatti wareegame guyyaa sana. Oromoon fardi guyyaa sana asitti wareegame farda 76,000 ka lola seene. Fardi bakar waaree ni gale. Lolli guyyaa sanii lola ajaa'ibaa ture. Falmii gaafa saniitiin lubbuu gootota diddaa gabrummaatti calaateen maqaan dirree calanqoo dachaa mogga'e. Calanqoo kun duraan walli isaa lagalaaftuu jawaaba tokko. Gaafa lolli Oromoodhaa irratti teessanii calanqoo kun amma 3. Gaafa duraa lama tureni gaafa duraa lola san dura 2 tureni. Lammiifummaa lolli kun asirratti calanqoo lolaa calanqoo caliidhaa jecha irratti booda'an kun. Bakki siidaa yaadannoo amma itti ijaarame kun dirree gootonni Oromoo weerara nafxanyaa harka diddaa seenaa dhiigan itti barreessantu asi. Ejjibaddus bakki ijaa hin baddu. Siidaa calanqoo kana yoo yaadatte maal yaadatte? Seenaa guddoo yaadanna gammachuun nu dhagayama. Seenaan calanqoota guyyaa badii hin qabneeti. Awwadaa irraa akkasitti hawwilee dhufne kanatti seenaa teenya seenaa akka waan har'a dhalanneeti nuti ammaarra. Seenaa calanqoo hayyuu fi babayyuu keenyatti yaadannu nama keenya cufa itti yaadannu. Gammachuu guddaa. Akkasii yoo yaada bareedaadha akkanumatti haatti dhufu fuunjaa. Ani hawwisaa sirbuufiin fedha. Awwadaa karaan ba'ee fooqii jala naanna'ee dhaaba yaadannoon dhaabde galmaangee. Awwadaa karaan ba'ee fooqii jala naanna'ee dhaaba yaadannoon dhaabde galmaangee. Iddoon tuni iddoo uummanni keenya uummanni Oromoodha sirna Minilik diddaa gartee gabrummaadhaa diddaadhaaf Minilikii wajjin asirratti qabsoo cimaa godhe yeroo san keessatti waraanni inni loluun meeshaan inni loluun meeshaa ammayyaa waan hin qabneef iddoo tanatti uummanni keenya uummanni kumaatamaan lakkaa'amu bakka tanatti wareegame. Gaafas gootonni Oromoo afran qalloo gootonni murtii guutoo akka waraanni nafxanyaa yaade salphaatti kan jilbiiffatan hin taane osoo lubbuun jiran biyya ofii hin kennin. Waraana aadaatiin meeshaa ammayyaa yeroo sanii dura dhaabbatan diina calii baasaniis ofiifis cal ta'an lola raajiitu uumame seenaan dabareef hima. Xiqqoo waa'ee loloo guyyaa sanii asitti yoo ibsuu fedhe uummanni Oromoo eega qabee galee akkatti ibsa qaba lola guyyaa sanii. Akka jedhan gaafaan ijoolleetiin dhaga. Way warri Gambeella gore bayyana ta'uu deeyse warri Bimbara gore shakar mawtii oo deeyse
Abdullah Khadija qawweetu logeeyse kasha duraanii lolee kasha boodaanii dheeyse wayifii fardaan dheeyse ijoollee jijjiga warra eeysumaati geeyse suni waa lolaa miti bada gurboo lafoo gumaata geeyse jedhaniiti lafa kaayawwan kan uummanni keenya gaafasan. Maatii hamaa lola gaafasii afoola dhugaa ba'utu jira. Gaafattii calanqoosan qawwee kuusaan se'ee aara qawwee isaanii hurrii roobaatiin se'ee jechuun afoola wallee shaggooyyee keessatti ibsamaa as gaheetu jira. Kana malees mirriga keessatti dardara keenya xaxanqoo ilaawwan garajiisaa shamarran keenya xaxanqoo calaleewwan garajiisaa manguddoon keenya xaxanqoo ariiwwan garajiisaa hawaawwan keenya xaxanii kutaawwan garajiisaa kana lafa garajiisaa eessaan galee gadhiisa jechuun yeroo sanirraa geerarama as gahe. Yeroof dukkana fakkaatuyyuu seenaan gaariin guyyaa isaa eeggatee adii ba'uu hin hafu. Gootonni murtii guutuu gaafas eenyummaa ofii gurguruu diddaa lafa ofii kennuu diddaa sirna nafxanyaa dura dhaabbatan gaafas finciltoota garuu isaan gaafasis har'allee gootota. Qabsoon isaan qabsiisan xaanqee ta'ee faca'ee seenan dhiigan galmaa'e dhalootaaf dhaamsa ta'a. Seenan calanqoo qofti kanaaf fakkeenya gaariidha. Abbootiin keenya waan isiin hojjette bara dhibbaa ol yoo dhoofamee turellee har'aan tana seenaan uummata Oromoodhaa seenaan calanqoo seenaan Bakar Waareefaan himamaa jira. Dhaloonni immaan tanaa maal irraa dhaaluu qabaa? Jecha tokko kanaaf tokko Dr. Nagaasuun asii yoo dhageessan maal jedhe calanqoo wanni dhufneef guyyaa itti cabne kabajuu osoo hin tahin lafee abbaa keenyaatiin ni jirra jechuuf dhufnee jedhe nuti sara dhaamsa keenya kanuma ni jirra lafee san dhageessisuudhaaf dhufne dhaloonni ammaan tanaa wanni godhuu qabu seenaa tana barachuu qaba. Waan abbootiin keenya irra wareegamte san mul'isuu qaba. Deebi'ee haarayoomsuu qaba. Namni waa lamaaf dojan biyya isaa amantii isaatiif namni yogguma takka illee ni wareegama jedhan. Biyya ofiitiif wareegamuun kabaja qabdi. Bakar Waaree nuti ijaan hin agarre. Har'aan kana immoo yoggaa waa'ee isaa dubbannu qaama hundaatu ni suukannaawa. Way beeynaa moo hin garre maaliif foon keenya yoggaa isa dubbatan qaamaan nu wadooda qaamaan nu suukannaawa. Dhaloonni ammaan tanaa seenaa isaa tana bakkaan geenyee mul'ifnee waan inni wareegameef san mul'isuun dirqama keenya kun wasa duraa tanuma mul'achaa jirti. Ammallee itti fufu qaba. Dargaggoo waan kana qorattee jabaattee kara barnootaatiinis itti fuftee kara misoomaatiinis jabaattee lafee isaanii san akka bilaash hin taane irra dhaabbannee seenaa isaanii itti himuu qabaa dhagajuun qabanii. Warra ol guddattoota boruu biyya kana dhaalan isin ijoolleen kun Bakar Waaree fa'aarraa seenaa isaanii yoo dhageettu maal irraa baratame maal dhaalta? Wanni inni isaanirraa dhaalu isaan kun hanqam akka biyya isaanii jaalatan akkasumatti illee akka hanqam takka akka jaalala biyyaa qabaatan irraa inni hubadha. Nuti har'aan tana lafee abbootii teenya haalaan kabanyee haalaan akka seenaa guddoodhatti bikka kanatti ulfeessinee ilaallee jechuudha. Akka dhaloonni nu boodaallee nu daran kabajan jechuudha bikka kana. Akka nu daran amma tolchine kana daranitti illee fooyyeffamee jechuudha asitti gaggeeffamu dhaloota nu boodaallee dhaalchisuudhaaf qophiidha. Oolmaa isaan raawwataniif kan madaalu yoo jiraachuu baates seenaa gaariin hanga fedhe turuyyuu ifee mul'atuun hin ooluutii waggaa 120 booda bakka dhiigni isaanii lola'ee fi lafeen isaanii itti cabe lafa calii calanqootti siidaa wareegamtoota calii calanqoo hojjetame. Saba kiyya dhiigni isaa lafeen isaa asitti cabe kana laalee gumaacha goone kana arguudhaa dhufuu kiyyaa baay'ee gammachuu guddaan natti dhaga'ama.
of duras bakkeen kun bakkee barnoota bakkee tajaajila fayyaatti argatan godhuudha diizaayinii haaraadhaan qopheessine mootummaa naannoo Oromiyaatti dhiyeessine kanas ummanni asii akka itti baratu akka fayyaa ittiin argatu godhuudha. Dirreen tuni har'aan tanagaa bakka sanatti walitti dhufuun keenya alhamdulillah jenna rabbi galata galchina. Afaan isaa akka badu seenaan isaa akka badu of jalatti oolchuudhaa hojjetanii rabbi gini isaaniin hojjanna. Hawaasni beessa hin jirre humna isaaniitiin ummata keenya nama meeqa asitti fixan bakkee kanatti. Yaa ta'u malee yaadannoon sun amma san deebisna oduun ta'in akka namni kanarraa baratee tofuun dura waan badiin hojjanneef. Wareegama qaalii isaan kaffalaniif bara baraan seenaan isaan yaadata. Midhaan haddaaree boolaan turu mugoota seenee wareere namu.